Seenaa ga'u carraan naga'ee kinooni qophiirran jira. Obboloota koo biyya hambaa nagaadhaan naa tura. Dhaamsa qabdan immoo Itoophiyaatti madhaa biraanan sinii ga'a. Garuu shaanxaan koo tokkicha sitti naa jalaafe abbaan tee naa fidaa kootta ga'a. Maalan jedhare bootaan na hanqate dhugaa. Baay'een gadda ka uffatan asitti dhiisee galu kanaaf. Boo'uu xiqqooshi carraan sinaa ga'u dhugaa obboloota koo. Nagaanii faraarrii jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota koo jaallatamoo qaqqaalii buzeetuuf akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyoof galannaa ta'u ani nagaadha. Inni nagaa koof nagaa keessan ta'e karaa hundumaatti gargaaree guyyaaf yeroo kana nuuf laate waaqayyo maqaansaa haa eebbifamu. Egaa yeroo dheeraadhaaf viidiyoodhaan dhufuu tureera. Sababni isaa hojiidhumattan biizii ta'ee. Sababni biizii na godhe immoo akkuma amma argaa turtan qophii galmaataarra waanan tureef dhimmi dhuunfaa koos hojiin mana hin jirus waan natti baay'ateef viidiyoo hojjechuurraa nan bade jechuudha. Kana booda garuu waaqayyo na gargaaree biyya kootti konneekshiin hojjannaan fataa jedhee viidiyoo hojjedha jechuudha. Isinis immoo lafa jirtanitti viidiyoon koo gaafa isin bira ga'u laayik, sheer, koomentii gochuudhaan na jajjabeessuun keessan akkanumatti itti hafuun isiniin jedha. Egaa waaqayyo bara naa fide maqaansaa haa ulfaatu. Isinillee obboloonni koo biyya hambaa jirtan biyya galuudhaaf dheebuu kan qabdan yeroo hedduu karoorsitanii haalli garaagaraa isin daangessee milkaa'uu kan dadhabdan waaqayyo bara isiniif haa fidu. Yeroo namni yaadetti yoo ta'uu baate yeroo waaqayyo yaadetti wanti hin taane hin jiru yeroo waaqa isiniif haa ga'u jechuun jaalladha. Egaa yeroon ofii kodhaa yaadetti yeroo darbe ture yeroon ofii kodhaa yaadetti yoo ta'uu baate inni waaqayyo naaf yaade yeroo isaatti ta'eera. Kanaaf baay'isee gooftatti nan gammada maqaansaa haa ulfaatu. Egaa waaqayyo na gargaaree har'a gara biyya kootti imaluuf kan jira. Hordoftoonni koo jaallatamuuf kabajamoon lafa jirtanitti waaqayyo naaf kadhadhaa. Nagaadhaan galis naan jedha. Obboloota koo nagaan ba'anii nagaan galuun waan salphaa miti dhugaadha. Baay'eetu manaa ba'ee deebi'ee galuu dadhabee baay'eetu fayyaa manaa ba'ee qaama miidhamaa ta'e dhukkubsataa ta'ee galee ana garuu waaqayyo gooftaan nagaadhaan na baasee hamma yeroo kanaatti hafuura koo foon koo lubbuu koo nagaatti wal keessatti eegee cabalafee dhangala'aa dhiigaa balaa akka tasaa na oolchee anaaf du'a gidduu galee anaaf salphina gidduu galee ulfina naaf ta'e anaaf du'a gidduu galee jireenya naaf ta'e karaa hundumaatti na gargaaree jira. Gaarummaa gooftaa kana dubbadheen fixu dhugaa otoo waaqayyo gara koo hin taane ani nama har'a jiraate deebi'ee biyya isaatti galuu miti. Seexanni yeroo darbe qaata kan na balleesse waa'een koo yoo na dagatamu. Waaqayyo inni rafee mugee nama hin daganne garuu eegumsi isaa tiksummaan sana wajjin ta'ee jennaan jiraadheera. Yaadii fakeeki seexanaa immoo karaatti afeera. Gooftaa isa na gargaaretti garaan koo baay'ee gammada. Maqaa isaan eebbisa galanni isaaf haa ta'u. Isinis obboloonni koo gargaaramaa ayyaanni eegumsi waaqayyo lafa jirtanitti sinaa marsu. Akkuma waaqayyo nagaadhaan isin baase nagaadhaan waaqayyo deebisee biyya keessanitti mana keessanitti maatii keessanitti isinaa galchu. Lafa jirtanitti yeroon hojii isin qabdan gooftaadhaan kan isiniif eegame kan isiniif eebbifame haa ta'u. Amaan kamuu isin hin danda'in gaarii kamuu isin hin darbiini jabaadha waaqayyo humna keenya. Eenyumayyuu kakuudhaan manaa baasee waaqayyo karaatti dhiisee hin beeku. Inni waaqa dubbii isaatiif amanamaadha isa nama milkeessudha. Milkaa'ina isinii hawwa. Garaan koo baay'ee gooftatti hin gammada. Waa'ee kootiif qofa otoo hin taane waa'ee keessaniifis gammachuun qaba. Waaqayyo sagalee gammachuu waa'ee keessaniif naa dhageessisu. Darabeen nagee kun isinis haa ga'u isiniin jechuun jaalladha. Hordoftoota koo qaqqaalii. Akkasii kaa. Egaa mudannoo na mudateera dhaabbadhee dhaamsa lamaan isinii qaba. Obboloonni koo biyya hambaa jirtanii. Innis maalinni tokko gaafa biyya galuudhaaf karoorsitanii waan baay'eetu biizii nama godha. Hojiin namatti baay'ata. Gaafa mi'a bitachuudhaaf ka'anillee wanti bitatanii fi wanti deebi'ee galuu meeshaa barbaada. Haa ta'u malee meeshaa kana bitachuun keenya obboloota koo gaafa galuudha ji'i tokko ji'i lama nu hafe otoo hin taane jala gaafa waggaan tokko waggaan lamayyuu nu hafu miindaa ji'a keenyaarraa tokko bitachaa otoo deemnee yeroo galmaanni keenya nu bira ga'utti mi'a hunda guuttannee jiraachuu dandeenya. Malee gaafa akkas ji'i tokko ji'i lama gaafa nu hafe
meeshaa bitadhuun jalqaba yoo jettanii tokko mana namaa kan hojjettan akka garaa keessanitti suuqii isiniin geessanii waan barbaadan hunda argachuu dhiisuu dandeessu. Sababii yerootiif illee ta'e jechuudha. Akkasuma immoo mi'a bittan kana yeroo galtanitti yookaan kaargoo ergattan ta'e lafa jalatti ergattanii baay'ee gaariidha. Ani akka kootti illee kaargoo hin erganne in ulfaata yeroo jalqabaatiif waan naan jedhaniif bakki na hanqannaan meeshaa hedduu asitti dhiisee galaa jira. Addattuu uffataadha. Waanuma badaa nama gaddisiisu miti. Garuu waan na barbaachisu fudhadhee jira. Garuu waan irraa baradhe fakkeenyaaf suuqii deemee gaafa mi'a bitachuudha jedhu otoon duratti biteera ta'een jedhe. Uffatan fakkeenya isinii fudhadha. Yeroon isin galtan yeroo bonaa yoo ta'e biyya jirtan keessatti bona yoo ta'e uffata ganna biyya kootti uffatamuun barbaada yoo jettan suuqirraa hin argattan. Kanaafiyyuu amma yeroo galluutti teenyee waan bitannu eeguu otoo hin taane akka waqtii isaatti bitannee otoo lafa kaawwannee baay'ee gaariidha. Ani amma miilana jakkeettiiwwan an bita jedhee ho'i dhufeera waan ta'eef jakkeettiin suuqirraa kaafameera nan dhabe. Kanaaf warri ganna dhufuun biyya galuudhaaf jedha jettan yeroo biyya kanaa gannaa uffata gannaa bitadhaa. Uffata bonaa Itoophiyaatti uffachuu barbaadan yeroo biyya kanaa bonaa asii bitadhaa malee biyya kanatti waqtiidhaan uffanni suuqiitti baafamee kan kaawwamu kanarratti baay'ee miidhame jechuudhaan otoo lafa jala bitadheera ta'e jedheen baay'ee gaddee. Isin immoo akka deebi'ee mudanne wanti kun dhaamsa kootiin isiniin jedha obboloota kooyi gooftaan gobara keessa naa eebbisu. Eebbifama kan kanarraa naf immoo yeroon biyya galu kanatti mudannoo na mudate biyyuma koo ga'ee tana isinitti hima. Haala shaanxaan akkurraa wal qabatee jechuudha. Iddoo amma shaanxaan kiyya jiru saaloonii jaraa keessa. Iddoon sun immoo kaameraa fuuldura waanta ta'eef badaa isinitti haasa'uu hin danda'u. Akkamitti maaliif akka dhaqee shaanxaan koo saaloonii keessa kaameraa fuuldura taa'ee biyyumatti galeen viidiyoo isiniif hojjedha jechuudha. Isa kanaaf qophaa'aa eegaayi. Baay'ee ajaa'ibadha. Anaaf biyya galuu yeroo jalqabaa miti garuu kana duras galeera. Akkamitti shaanxaa akkan naqadhe eessaa akkan kaawwadhe akka hammaa kana miti jijjiirama guddaatu ta'e. Kun immoo waan ta'eef kan beeku waan na miidhellee tokko hin qabu. Garuu namni maal akka ta'e nama daalchise meesa viidiyoo biraatti nan isinii dhufa. Baay'ees na eebbisu viidiyoo dheeraa waraabuu hin danda'u sababni isaa naaf hin deemu konneekshiniin hin jiru. Naaf hin deemu jechuudha. Kanaaf gabaabsituma isinii xumuraa. Egaa walumaa galatti dhaamsi isinii jechuu barbaade tokko uffata waqtiidhaan bitadhaayi. Meeshaa immoo lafa jala qopheeffadhaa yeroo biyya galuudhaaf kaatan qofa miti. Kan namaaf bittan illee yoo ta'e namoota mi'a bittaniif sana lafuma jala gaafadhaa otoo galuun keessan hin ga'iin. Gaafa galuu kaatan kan keessan kan namaa bittan waan hunduu isinitti baay'ata. Kan fuudhee tooyi suuqii isiniin deemu immoo jara bira jirtanidha. Dirqama akka barbaadan isiniin hin ta'an. Suuqii tokko sin geessanii tokko sin geessuu dhiisuu danda'u. Kanaaf ariifannaadha jettanii waanuma hin taane bituurraa jaluma jalaa suutaan cimmisaadhaan guuttadhaan isiniin jedha. Waaqayyo bara keessa naa eebbisu. Kan kanarraa nafee oduu biyya keessaatii wal agarraa yeroo dhufutti viidiyoo kana laayik, sheer, koomentii gochaa na eega.